Maaltu kiwuusin godha maaltu mataa kutee sin gachiisa. No, kana fuulduratti maal wanta noolleen. Masaanuu. Maaltu nama galche? Maaltu nan galchine? Wallahi sin. Aaya malaakatti bara. Wahaa nama hada babana. Ana bukkee kakkataa na hidhattee laattu. Birqii. Wallahi birqii mi. Maaltu maal fidde? Kanaan niyyatiin. Atamma viidiyoo kana badii godhaartaa. Maal ta'e kun koo wal biraa hin bareedaa hin ta'u. Ara. Waa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenyaa jirra jirtu nagaa keessanii nagaadha alhamdulillah. Jajjabaattuu sinin jedhu kunoo wana geenye isa viidiyoo waraabnee turre addammoo maaliin dhuftee Ummu Khaalidii jechuun keessaniin oolu anis waan xiqqoo argeen simbirattan gaafadha jedheen fudhadhee dhufee kanaaf kaleessallee waa'ee masaanuu kanaa waa'ee dhiirri kun dubartii irratti fuuchuu haadha manaa irratti fuuchuu dudubbataa turre. Kanaaf yoonni waraabe tokko immoo arge namichi kuni namatu keessaan naa erge viidiyoota namichi kun dhugaadhuma dubbataa jira jedheetan yeroon taa'ee gamaggamu viidiyoochi natti wanti ta'ee jechuudha natti dhadhagaame maaliif akkas godhee jedheetan simbirattan gaafadha jedheen dhufee jechuudha. Nis mana jira kunoo maaliif akkas godhee jedhee yaani waan akkanarran darbaa dubbiin beektu wal biratti dhamaa achi kaamee wal bira gaama achi gaamee wajjin kaama. Kanaaf waan kana qalbii godhadheen dhiisuu jedheen nan gaafadha jedheetan iyyuu simbiratti nan gaafadha jedheen dhufee viidiyoochillee kunoo akkuma argaartanuu wal biratti hidhamee wajjiniin wanti taa'amaa ammallee wal biratti hidhamee garuu immoo salphaatti xiqqoodhaan wanti kun immoo dhugaataa jedheetan gaafiin godhaa fi nan gaafadha sinirratti gaafadheen waan ta'e isarraa baraa jedheetan karaa keessan dhufeen siniin jedha hordoftoota keenya like nu godhaa YouTube keenya immoo subscribe nu godhaa nu jajjabeessaa du'aayis immoo nu godhaa akka sheexanni gidduu keenyaan galle awwaan akkanaa hin jaalladhu obsas illee hin qabu dhugaa dubbachuuf obsa hin qabu akka dubartii namaa obsa hin qabu. Kanaaf isallee nawwaama amma kun jira isallee nawwaama waamee nan gaafadha sinirratti waan inni jedhullee walumaan ilaallaa turti gaarii na waliin Abdulaziz kottu hai carraako anasi no mabsuutan jedha sanachi kan biraa bukkee bu'anii naa sirbu maal jettu sin hordoftoota keenya wanti kun garuu akka qalliitti fudhatamuu qabu wadha akka qalliitti fudhatamuu qabu wadha kun maa inni kotu taat maa hordoftoota keenya salaamataa jedha washee salaamataa jedha maaltu jira amma gaafii hordoftoota keenya irratti gaafachuun barbaada maali wanta badi salaamataa nagaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan baay'ee keessi nagaadha jirtu daawwattoota keenya fayyaa lamti jajjabaattu maalta isa masaanuun dhufaartu dalla namaa ramoo amma waa'ee kana narraa dhiyeessi viidiyoon kun maaloo kamtu maal ta'e naasaa maaliiti maaliif akkas goote maani ga TikTok waraabame qalbii TikTok ta'eyyuu maal lama gala TikTok jettanii maal jettanii booda sineeyyamsiifadheera jettanii addee biftanii dubbii karaa keenyatti naannessuufi dhageessetta hin beekta jettee karaa keenyatti naannessuufi atama viidiyoo kana dubbii godhaarta
Atama dubbii kana dubbii. Magaafi kan kana deebisu waa'ee dubbii gochuu miti bas maaliif as. Silkii kan koratti viidiyoo kan waraabuu mirgan qabu. No, mirga qabda. Garuu maal abdate maal ni jetteeti wantatti kana. Okay, waa tokko waan jedhan qabu ni yaani gara fuulduraatti waan hin oolle garuu qalbiidha. Ani immoo TikTokii waraabe. Gara fuulduraatti waan hin oolle. Hanna. Maal hin oolle. Masaanuu dhaqa. Abbaa koo. Hordoftoota keenya waan inni jiru dhagaartu. Keessa saayyuu jedhee masaanuu karaa fuulduraatti oolle. Yoo dhagaan maal birqiidha yoo dhagaan maal dhufa. Birqii. Wallahi birqii mi. Maal dhufa maal fedhi. Akkanaan niyyatiin. Atamma viidiyoo kana badii godhaartaa. Maal ta'e kun koo wal biraa yuun bareedaa yuun ta'u. Oh my god. Sayyoo fanguutti na birata kanetta. Boon jedhe maal akka qabaa. Rabbi sirraa dhiisi bakka bakka dhiisi. Wallahi mirga maal bilaazii kana naabin warab balkaaba. Wallahi wal biraa bareeda mee sirriitu biraa samtu sirriitu. Narraatti qabi maaliif kana gooteedha malee. Hin bareedu. Hin bareedu. Bareedu maaliif goote? Maaltu nama galche? Maaltu nan galchine? Wallahi sin. Ayi malaa keetitti bara. Oo haadha mana abbaa mana. Ani bukkee kakkattee na hidhattee laattu. Ati bukkee koo jirtama. Utuu ani bira jiru maaltu dhaqee bukkee namatti rarraasaree. Namatti rarreedha gaa. Rarra'uudhaa kun. Kun akkoo viidiyoo waraabne rarra'uudhaa? No, rarra'uudha. Ammoossi. Wallahi hin jedhu. Ani waan akkanaa hin fedhu. Wallahi waan akkanaa hin fedhu. Ishi maal feetare? Bakka sawaayee masaanuu sawaayee dubartii bukkee of kaa'u sawaayee tokkokkii waraabuu waan akkanaa narraa dhiisi. Silkii koo irratti illee mirgan qabu waan jechuudha silkii koo irratti. No, silkii kan irratti viidiyoo waan adda addaa waan bareedu waraabi. Garuu isa durbatti of rarraasan isa durbaa wajjin maal taanu isa viidiyoo walitti hidhan isa durbatti dhaqanii galanii durbaa wajjin piraankiidha maaloodha jedhan kana hin jaalladhu waan. Bareeda waan. Wallahi guma. Wallahi Abdullahi diima. Diima maje. Kam maali kami? Oman taan dubbate. Bareeda. Diima ni kam nan kamina amma. Diima kam maali? Bareeda mai. Wallahi bareeda. Bai. Bareeda mal. Wallahi duma nan kamini. Minno. Wallahi lazim wana kana dubbate. Maal tarko qabu. Waani man bareeda dubbate bakka. Atamma silkii irratti lina hogganu jammarte. Bakka ma fasala hogganne ma atina hogganaan jirtu. Utunne ke tokko bukkee kaadhe wajjin sirbani maal ta'e jedhe. Sun maqaa sun eesise. Nafsi shay nafsi. Wallahi tokko miti. Dubartiin dhiirris tokko. Wallahi tokko miti. Angaru. Ati sinfeetu ani sinfeetu. Ansi gaafachuu mirga guutuun qabu. Ani qabu mirga guutu. Wallahi qabu. Wallahi qaba. Atamma viidiyoo TikTok irratti duwiitii godheef si aarsaadha. La jechuun godhamu rakkoon qabu. Argita. Garuu godhamee booda immoo waan biraati jettee dhuftaa beektaa. Fuudhee mana fida kamaara qaba.